Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Jaarmiyaa mootummootaatti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii Itoophiyaatti fulbaana 2025 hanga onkoloolessa 2025tti dhibeen busaa namoota 51 ajjeesuu ifoomse. Jaarmiyaa mootummootaatti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEF Itoophiyaatti ji'a 2 keessatti namoonni miiliyoona 1.4 dhibee busaa qabamuu fi isaan keessaa namoonni 51 dhibamuu kanaan qabamanii du'uu ifoomse. UNICEF ibsa yeroo irratti xiyyeeffatu Itoophiyaa irratti baaseen fulbaana 2025 hanga onkoloolessa 31 2025tti dhibeen busaa kun namoota eeraman kan irratti miidhaa geessisuu ibsee dhibeen kun irra caalaa kan argame Oromiyaatti ta'uu kan eere UNICEF kanaanis Oromiyaan dhibbeentaa 27 qabxii 4 tokkoffaa, Amaaraa dhibbeentaa 24 qabxii 3 lammaffaa, naannoon kibbaa dhibbeentaa 13 qabxii 1 sadaffaa, naannoo kibba lixa Itoophiyaa dhibbeentaa 8 qabxii 2 arfaffaa ta'uu gabaasa isaa keessatti ifoomseera. UNICEF gabaasa isaa haala yeroo kana keessatti daa'imman 100,000 fi 16,000 fi 162 rakkoo hanqina nyaataa hamaaf saaxilamoo ta'anii akka turanis ibseera. Dabalataanis aanootii biyyattii 41 keessatti sababa rakkoo nageenyaan qaqqabuun akka hin danda'amne kan eere gabaasni UNICEF isaan keessaa aanootiin 36 naannoo Amaaraatti kan argaman ta'uu fi 5 ammoo kan Oromiyaa ta'uu akeeke. Gama biraan aanootiin 289 sababa rakkoo nageenyaa wayita ji'oota eeraman kana keessatti mudatee ture jedheen alii qaqqabuun akka hin danda'amnes dabalee ibseera. UNICEF haalli gargaarsa namoomaa Itoophiyaa guyyaa guyyaan sababa gogiinsaa, lola walitti bu'iinsaa, buqqaatii weerara dhibee tasgabbina dhabuu dinagdee xaxamaa deemaa jiraachuun ibsee haalonni kunis hanqina midhaan nyaataa jiru hammeessuun lubbuu daa'immanii gara miidhaa hamaatti dhiibaa jira jechuunis akeekkachiiseera. Talaalliin vaayirasii Marburg ittisuuf oolu kennamuu jalqabuun himame. Ministeerri Fayyaa naannoo kibba Itoophiyaa fi naannoo Sidaamaatti talaallii yaalii vaayirasii Marburg ittisuuf oolu kennuu jalqabuu beeksise. Akka ministeerichi ibsetti talaallii kana hojii irra oolchuun dura qorannoo irratti gaggeeffame nageenya qabaachuun isaa kan mirkanaa'ee fi waggoota tokkoon dura weerara wal fakkaataa Marburg Ruwaandaatti mul'ateef yeroo sanitti hojii vaayirasicha ittisuu irratti bu'aa abdachiisaa kan agarsiise ta'uun hordofeeti. Talaalliin kun dursa hojjettoota fayyaa saaxilamoo ta'anii fi namoota vaayirasichaan qabaman waliin kan quunnamtii qabaniif kan kennamu yoo ta'u, adeemsi kunis akkaataa qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaa fi abbaa taayitaa sirna nyaataa Itoophiyaa fi qorichaa Itoophiyaatiin kan hojiirra oolu ta'uu ministeerichi beekseera. Akka odeeffannoon hanga ammaatti waa'ee vaayirasichaa wal qabatan ibsuutti qorannoon laaboraatoorii namoota 1,530 irratti kan gaggeeffame yoo ta'u, namoota 13 irratti vaayirasichi argameera. Namoota vaayirasichaan qabaman keessaa namoota 8 sababa vaayirasichi kanaatiin lubbuun darbuun namoonni 4 immoo vaayirasicha irraa bayyanachuun himameera. Awustiraaliyaan ijoollee waggaa 16 gadii miidiyaa hawaasummaa akka hin fayyadamne dhorkuun ishee jalqabaa taate. Awustiraaliyaan ijoollee waggaa 16 gadii miidiyaa hawaasummaa akka hin fayyadamne cufuun addunyaa irratti jalqaba taate. Daa'immanii fi ol deemtonni miiliyoonaan lakkaa'aman umurii isaanii waggaa 16 gadii ta'an Awustiraaliyaa keessatti miidiyaa hawaasummaa akka hin fayyadamne dhorkaman. Seerri haaraa addunyaa irratti Awustiraaliyaa kan jalqabaa taasise kun miidiyaalee hawaasaa warra akka Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Twitch, Switch, TikTok, Reddit fi YouTube dabalata.
Seera kana cabsuudhaan ijoollee fi maatiin isaanii hin adabaman. Haa ta'u malee kaampaaniiwwan dhorkaa kaa'ame kana yoo cabsan hanga doolaara miliyoona 49.5 adabamuu danda'u. Mootummaan akka jedhetti dhorkaan kun qabiyyeewwan miidhaa geessan akka ijoollee bira hin geenye eegumsa gochuudhaafi jedheera. Qeeqxonni garuu dhorkaan kun daa'immanii fi ijoollee akka adda bahan gochuun akka isaan dhoksaan to'annoon bakka hin jirretti fayyadaman gochuu mala jechuun yaada dhiyeessu. Kun tarkaanfii cimaa biyyoonni kaan xiyyeeffannoon hordofaa jiran yoo ta'u, milkaa'ina argamu mootummaan akkamiin madaalu garuu ifa miti. Oduu keenya xumuraatiin Tiraamp biyya bututtuu hooggantoota dadhaboo jechuun Awurooppaa qeeqan. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp hooggantoonni biyyoota Awurooppaa dadhaboo jechuun qeeqanii deeggarsa Yukireeniif taasisu akka hir'isu himan. Gaaffii fi deebii gaazexaa dijitaalaa Politico jedhamu waliin taasisaniin biyyoonni Awurooppaa bututan godaansa dhaabsisuu hin dandeenye akkasumas waraana Yukireeniif Raashiyaa dhaabsisuuf tarkaanfii murteessaa fudhachuu hin dandeenyes jedhan. Yukireen hanga dhumtutti akka waraana geggeessitu duubaan jajjabeessaa jirus jedhaniiru. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa UK Yves Cooper Awurooppaan ammallee cimtuu ta'uu ibsan. Akka fakkeenyaatti guddina gama damee ittisaan jiruu fi deeggarsa maallaqaa Yukireeniif taasisaa jiran eeran. Qondaalli UK kun pireezidaantii Tiraampii fi pireezidaantii Zelenskii nagaa buusuuf tattaafataa jiraachuu ibsuun garuu pireezidaantii Puutiin nagaa buusuu caalaa guyyaa haleellaa diroonii raawwachuu irratti xiyyeeffateera jechuun himatan. Tiraamp pireezidaantii Yukireen Volodymyr Zelenskii lafa iddoo wal dhibdee ta'e Raashiyaaf dhiisuun waliigaltee nagaa buusuu akka fudhatu dhiibbaa uumaa jiru. Erga Raashiyaan guraandhala 2022 Yukireen weerartee waraanni kun dhaabbatee hin beeku. Tiraamp Awurooppaa kan qeeqe erga aangawoonni biyyoota Awurooppaa Londanitti wal ga'uun akkaataa waraana Yukireen dhaabsisuun danda'amu irratti mari'ataniin guyyaan tokkoon booda. Tiraamp Awurooppaa waraana kana dhaabsisuu danda'uu irratti gaafatamuun ni dubbatu garuu hin raawwatan. Haala kanaan waraanichi ittuma fufa jedhan. Dhiyeenya kana aangawoonni USA dhuunfaan aangawoota Raashiyaa fi Yukireen faana dubbataa turan. Tarsimoo nageenyaa Ameerikaan haaraan kaayyoo koo waliin kan deemudha jetti Raashiyaan. Puutiin loltoonni Yukireen Doonbaas keessaa bahuu qabu ta'uu baannaan Raashiyaan humnaan fudhatti jedhanii turan. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadhaa.